Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Sadaasa 12 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoof jaallatamu. Ani Biiftuu Galmooti. Qophiin sagalee qeerroo Oromiyaa irraa isinii darbu eegalee jira. Har'a qophii addaa qabannee dhiyaanne. Qophiin kunis haala gabaasa kabaja guyyaa fincila diddaa garbummaa golee Oromiyaa keessatti qeerroof uummata Oromoo maraan kabajamee oolee ammata. Ergaa dargaggoota kabaja guyyaa kanaa fi walleewwan warraaqsaa turanis qaba. Guutummaa sagantaa jaal tokkicha murteessaaf jaallee urjii sabaan dhiyaata. Noordofaa. Yaadannoo guyyaa fincila diddaa garbummaa Sadaasa 9 bara 2014 ilaalchisee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa lixa Shawaa, Wallagga lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Qeellam Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Jimmaa, Finfinnee fi naannoo addaa Oromiyaa akkasumas yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessatti argaman maraarratti haala ho'aa ta'een kabajamee oole. Haaluma wal fakkaatuun gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo, Haramayaa, Arbaa Minch, Hawaasaa, Wallaggaa, Miizaan Teeppii, Adaamaa, Direedawaa, Finfinnee, Dungoo Diimaa, Magariisa Diimaa qabsiifachuun suurawwan gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo warraaqsa fincila diddaa garbummaa irratti wareegaman waliif rabsuun seenaa gootota ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman waliif dubbisuun itti fufiinsa fincila diddaa garbummaa fi kaayyoo goototni Oromoo irratti wareegamaa jiran galmaan ga'uun bara mootummaa abbaa irree wayyaaneetti xumura gochuu qabna jechuun marii bal'aa haala fincila diddaa garbummaa fuulduratti finiinsuuf jiran haalaan qindeeffachaa fi qophii dursa barbaachisu irratti yaada waliif kaasuun akeeka abdachiisaa ta'e lafa kaawwachuun walgayii isaanii milkiin xumuratan. Godina lixa Shawaa aanota garaagaraa fi dhaabbilee barnootaa keessatti bifa haala ajaa'ibsiisaa ta'een Sadaasni 9 kabajamee oole. Godinuma kana aanota kanneen akka Amboo, Gudar, Miidaqeenyi, Xiqurincinni, Calleyaa, Geedoo, Ijaajii, Jalduu, Gindabarat, Giincii, Meettaa Roobii fi Ada'aa Bargaatti Sadaasni 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa garbummaa marsaa 9ffaan haala ajaa'ibaan kabajamee oole. Sadaasni 9 bara 2014 guyyaa yaadannoo fincila diddaa garbummaa marsaa 9ffaa godinaalee dhiha Oromiyaa garaagaraa keessatti bifa adda ta'ee fi haala ho'aa ta'een kabajamee oole. Sabboontonni ilmaan Oromoo fi qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa sadarkaa man'ee fi caasaa ijaarsa tokko jalatti ijaaramuun qabsoo bilisummaa Oromoo saffisiisaa jiran sadarkaa garaagaraatti walitti dhufuun marii guddaa sochii warraaqsa fincila diddaa garbummaa fuulduratti tarkaanfachiisuu fi wayyaanee gabroomsattuutti xumura gochuu danda'an irratti marii guddaa gochuun Sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa garbummaa marsaa 9ffaa injifannoo guddaan kabajatan. Yuunivarsiitiiwwan kan akka Finfinnee, Madda Walaabuu fi Amboo akkasumas Wallagga keessatti barattoonni dhaadannoo tamsa'ee isaan qaqqabe irratti dabaluudhaan mirgi barataa Oromoo eegamuu akka qabu, saamuchi lafa Oromoos dhaabbachuu akka qabu, hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman, humni waraana wayyaanes mooraa barnootaarraa bahuu akka qaban sagalee isaanii dhageessisaa oolaniiru. Mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo mana hidhaa Gimbii keessatti rakkisaa jira. Caamsaa gaafa 12 bara 2014 badii tokko malee tikoota wayyaaneen qabamanii baatii tokkoof waajjira poolisii aanaa Haruu magaala Jiituu kan turan baatii tokkoon booda gara mana hidhaa godinaatti darbuun mana hidhaa magaala Gimbii keessatti mootummaa abbaa irree wayyaaneen hanga ammaa dararamaa jiran Yesuufee Kadir, Darajjee Badhaasaa, Chuchuu Kabbadaa, Koorsaa Tafarraa, Eliyaas Fiqaaduu fa'aa keessatti argamu. Mootummaan wayyaanee dhiibbaa kana gaggeessus kabajni ayyaana fincila diddaa garbummaa Sadaasa 9 bara 2014 magaala Gimbii keessatti haala ho'aan kabajamee oole. Addatti miseensa Tooppidiyoo bakka garaagaraa jiraataniif akkasumas mooraa yuunivarsiitii keessa jiraataniif dhaamsi qeerroo isaan qaqqabee tureera. Kanumarraati dhaamsa Tooppidiyoo irraa dhagahamaa jiru sochii yeroo ammaa qeerroon eegalee jiruuf deeggarsa sochii akka qaban akkasumas isaanis gaaffii dhuunfaa isaanii adda ba'insaan ofirratti hirkatanii jiraachuuf dhimma uummata Oromoo, dhimma qabeenyaa Oromoo, waanuma uummata Oromoo ilaallatu hunda mootummaan wayyaanee gochuu hin qabu murtoo mataa keenyaa fudhanna jecha akka jiran dhaamsa qeerroo isaan qaqqabeen murtoo akkasii keessa akka jiran ifa ba'e. Mootummaan abbaa irree wayyaanee sochii boonsaa qabsoo bilisummaa Oromoof bu'uura guddaa sodaa tokko malee mirga ofii falmachaa Oromoon jiru kanatti rifaatuu fi
yaaddoo guddaa keessa seenuun humna poolisaa fi waraana hedduminaan ramadee magaala Jimmaa fi yuunivarsiitii Jimmaa eegsisaa jiraachuunis barame. Goototni dargaggootni qeerroon barattootni Oromoo qaama kamiifuu sodaa tokko kan hin qabne ta'uu ifatti mul'isaa jiran. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qabsoon itti fufaa, gabroonfataan ni kufa. Sadaasa 9 bara 2014. Oduu ammee mootummaa wayyaanee shira dalagaa ture jabeessuun waraanni wayyaanee Liyyuu Haayil jedhamu ba'a Oromiyaa irraan uummata Oromoo akka waraanu ajaje. Kunis diddaa ilmaan Oromoo waraana mootummaa keessaa finiinsaa dhufan bittinsuuf uummata keessantu waraaname irraa ittisaa jedhee tokkummaa ilmaan Oromoo waraana keessaa TPLF irratti xiyyeeffatame fashalsuuf ta'uun barameera. Haala kanaanis ba'a Harargee fi Baalee Qarsaa Allaattii keessaa ilmaan Oromoo 10 ol ajjeefamuun kaan qe'ee irraa akka baqatan godhamus uummatni hiriira ba'uun mormaa jira. Qe'ee irraa hin buqqaanu maqaa investimentiin hin saamamnu jechuun uummatni Oromoo godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyii mormii itti fufee jira. Oduu wal fakkaatuun waraanni ittisa biyyaa kaaba biyyattiif dhiyaa jiru gidduutti wal dhabdee uumameen waraanni wayyaanee warrukutaa jira. Haala kanaanis kaaba biyyattii Umaraatti 20 ol Beneshaangulitti 15 ol ajjeefaman. Fafa ishee dhoksuuf wayyaaneen namoota icitii kana baasuu malan jettu Beneshaangul Gumuz keessaa namoota 50 ol hiitee jirti. Qophiin shira wayyaanee ayyaana sabaaf sablammiif walga'iin taa'ame Sadaasa 11 bara 2014 Asoosaatti fashalaa'eera. Rorro alagaa jibbaaf falmaaf gad bahanii rasaasa wayyaaneen kan nurraa bahanii hayyoo fi akeekaa gootawwan Oromoo galmaan ga'uuf kunoo haa kaanu har'amoo hidhadhuutii ka'ii hidhannoon qawweedha dirmadhu biyya kee Oromiyaa harmeedha dirmadhu biyya kee Oromiyaa harmeedha. Sagali guyyaa gootawwanii iddaagaar gummaadhaaf kan nurraa dhumanii kan mana hidhaa jiran kan wareegamanii sadaasaa sagalii kan yaadatamanii sagalii guyyaa gootawwanii iddaagaar gummaadhaaf kan nurraa dhumanii jiran kan wareegamanii sadaasaa sagalii kan yaadatamanii. Raalagaa jibbaa falmaaf gad baanii rasaasa wayyaanee kan nurraa baanii. Bilisummaa ilmaan Oromoo
jira maraat kunoo akka bajanii sadaasii sagalee guyyaa gootawwanii iddaagaa gummaadhaaf kan dura dhumanii kan manaa hidhaa jiran kan wareegamanii sadaasaa sagalee kan yaadatamanii Yobiya keka gotawan Oromo galmanga upuno kan waramo didadu dikai dado kaweda dermadu biya ke porome armeda bakkachi bari tokkichi kake Lolutti jira baasuuf gumaakee waa tokko shakiin bilisummaakee waa tokko shakiin waraabumaakee sadaasii sagalee guyyaa gootawwanii iddaagaa gummaadhaaf kan dura dhumanii kan manaa hidhaa jiran wareegamanii sadaasaa sagalee kan yaadatamanii rara lagaa jibbaa falmaa garbaanii rasaasa wayyaanee kan dura dhumanii ilmaan Oromoni bakka jiran maraan kun akka bajanii sadaasii sagalee guyyaa gootawwanii iddaagaa gummaadhaaf kan dura dhumanii kan manaa hidhaa jiran kan wareegamanii sadaasaa sagalee kan yaadatamanii sadaasii sagalee guyyaa gootawwanii iddaagaa gummaadhaaf kan dura dhumanii kan manaa hidhaa jiran kan wareegamanii sadaasaa sagalee kan yaadatamanii. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanumaan xumurama. Sagantaa dhufuutti hanga wal agarru nagaan turaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.